jiru biyya lafaa argitanii awurooppilaanii yookaan xiyyaara hindiitti akka kanaan dhidhimte sana keessaa maatiin kuni haati abbaan ijoolleen sadan bakka tokkotti maatiin kun hunduu guyyaadhuma tokko sa'aatii wal fakkaataa daqiiqaa wal fakkaataa keessatti yeroo akkanatti dhumanii jireenya biyya lafaa argitan miti kanuma jechuudha. Waanuma daqiiqaa tokko sakandiidhaan ilaalamte lip jettu amma ilaaltee kaatee akkas dunuunfattu jechuudha. Egaa namoonni kuni haati manaaf abbaa manaa ijoolleen sadan kuni lamaan isaaniiyyuu doktariidha. Innis doktariidha, isheenillee doktariidha jechuudha biyya sana keessatti. Isaanii amma guddina argate jechuudha. Abbaan manaa guddina argateetu gara Neezerlaand Ingilizitti kan isaan guddina argate jechuudha. Achitti jireenya haaraa, laayifii haaraa, jireenya fooyya'aa jiraadha jedhee abdatee adeemaa jira. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u wagga jiraattan baga har'a geessanii. Edaa akkasii dhagaa jiruun biyya lafaa kuni hammanuma baay'ee dhiphannee rakkannee as baanee achi baanee asiin baanee mana kana diignee ijaarree jiskinee wal nyaannee wal fixnee wal irratti kaanee wal saamnee wal hannee bakka wal awwaallee wal irra deemnee jiraa wal salphisnee wal maal goona. Garuu jiru kana jireenyi immoo ishee kana jechuudha. Daqiiqaama tokko lip jettee dhabamta jechuudha. Sanuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isaan kun amma jireenya haaraa jiraatu, jireenya fooyya'aa jiraatu, bakka biyya sanarraa fooyya'aadha, biyyaanis fooyya'aadha, hojiidhaanis fooyya'anii, galiidhaanis fooyya'anii, waan hundi isaaniiyyuu fooyya'ee jireenya haaraan jiraadha jedhee namni kun abdatee maatii isaa wajjin imala isaatti fufee jira jechuudha. Egaa suuraan kun suuraa dhumarratti isaan yaadannoodhaaf ka'anidha. Maatiin kun hundumti isaanii aluma takkaatti dhuman. Nama gaddisiisu dhugaa waaqa. Yeroo tokko waan ilaaltu bakka biyyi lafaa akkasii jettee kanumaaf hin dhamaa kanumaaf hin dadhabaa jettee abdii si kutachiisa dhugaa waaqa. Dhama'uudhaaf dadhabuudhaaf abdii si kutachiisa. Waa'ee jireenya biyya lafaatti dadhabuudhaaf abdii si kutachiisa. Na baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Namni kamuu osoo guyyaa du'u beekee osoo akkatti du'uufaa beekee silaa of to'ata jedhee yaadaan. Namni kamuu ana dabalatee akkatti du'uuf guyyaa du'u too beekee hamaalleen hojjetu rakkoolleen hojjetu. Bifuma wal fakkaatuun immoo xiyyaara akka sana boba'ee humtuu nafni keessa namni tokko immoo hafe lubbuudha. Fayyaa. Namni tokko fayyaa hafe. Namni sunoo maal jedhere? Namni sun lubbuudhaan jira fayyaadha waan ta'eef waan nama dhibu hin deemayyuu hin fiigeeyyuuti. Yeroo gaafatanii yeroo sanatti maaltu uumame isa bichaa jira waan ta'eef maaltu uumame jedhanii yoo gaafatanii yeroo sanatti ani humaan beeku jedhe waan uumame hin beeku jedhe yaadatu qaba. Bakka namni akkamitti yaadachuu danda'a ibidda sana yaadadhu. Garuu yeroon ilaalu reenfaa asittis achittis kufee asittis kufee achittis kukkufee jijjiruun argee achi booda obboleessi isaa achi keessa jira. Taa'umsaan anarraa siqee taa'ee jedhe teessoo wal bukkeen teenye. Obboleessa koo eessa jirtaan jedhe. Ammas sagalee iyyeen obboleessa koo eessa jirtaa jedheen iyyee. Isa booda nan fiigee. Bakka nan fiigee jedha. Kana ala waan ta'es waan godhames hin beeku. Namni hafe kun jechuudha. Argitanii miti? Edaa namni kamuu waan kamiin isaa du'u guyyaa masaati jechuudha. Laal nama hamma sana keessaa tokkollee
yaaliidhaafuu lubbuun keessa jirti yaalaa kan hin jedhamne namni kun fayyaa bahee hin deemayyuu hin fiigayyuuti. Hojii waaqayyoo dhugaa. Hinduutu siin jennaan gaa akkasi. Ati hinduutu siin jennaan waaqayyoo waan hundumaa godha bara. Hinduutu yoo siin jedhe boolla keessa si baasa. Hinduutu yoo siin jedhe danfa keessa zayitii keessa si baasa. Abidda keessa si baasa hinduutu siin jennaan. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Walumaa galatti jiru biyya lafaa ishee kana waan ta'eef namni garuu kana yeroo ilaalu namni kan wal jaallatu kan wal kabaju bakka kanii wal faana jiraatudha. Garuu namni abadan amma gaafa ofiisaa ragaggahutti namni ishin jedhu. Namni uumamni addadha. Namni kun uumamni isaa adda. Hamaadha namni. Na wanti amma jaroota kana irra gaggahee dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Namni kamuu balaan barbaadu, hin balaa guddaa miti. Bala mixan dhagaanu akkasa dha'u namni hin barbaadu. Dhagumtu dingata too deemtu akkasin gufatan hin jiru, isa namni barbaadu hin jiru. Inna waaqayyo garuu waanuma hundumaayyuu gaarummaadhaaf godha, fedhuma isaatiidha. Inni oolchuullee danda'a, dhaamsuullee danda'a, dhaabuullee danda'a. Waan hundumtuu isatu hooggana garuu fedha isaati. Waan itti waa barsiisu qaba, nama akeekkachiisu qaba. Dhaloota kana laalaa of deebi'aa jedhu qabaadha. Innaa dhiisaa sinin jechuun dhufe hangara waaqa keessa deebi'aa gaarummaa qofa hojjedha. Dhuguma jiruun biyya lafaa kanumadha. Hamma millee dhamaate jara kana laalaa doktariidha. Hamma daariitti baratanii barumsaan hafeen qabanii hojii isaanii ilaalee doktaroota hindiidha ka'anii immoo guddatanii biyyoota kan biraa guddaa deemanii hojii hojjechuuf deemaa jiru. Isaaniyyuu hamma fedhe baratanii hamma barbaadan baratanii akkas ogummaa akkasii qabaatanii guddina asoo adeemaa jiraniiti. Kun akkanatti dhumanii kanaafiyyuu namni kamillee jechuudha. Osoo sodaate osoo gaarii hojjete dhugaa umuriin nama hin dheerata jedhee yaada. Gaarii yoo hojjetan jechuudha. Naan baay'ee tokko nanaasisee maal godhu miti waaqayyo maatii isaanii warra hafee firoottan isaanii haadhaaf abbaa yoo qabaatanii obbolaas obboleettii hin dhabanii akkoo akaakayyuu fa'aan dhabanii firan qaban dhabanii waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu. Dhuguma nama 5 al takkaatti awwaalanii nama 5 al takkaatti dhabanii isaaniyyuu waan tokko faa ta'u naasuudhaan garuu waaqayyo immoo isaanii naa jabeessu ennaa